Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin akka turtanis naffeerra. Booranatti namoonni dubartii tokko mukatti hidhanii reebsisan hidhaa waggaa 7tiin adabaman. Godina Boorana Bahaa Aanaa Waacileetti namoota dubartii haadha ijoollee 3 taate abbaa warraa isheetiin gara jabinaan reebamtee miidhaa qaamaa cimaa akka gahu taasisuun himataman hidhaa cimaan adabamaniiru. Viidiyoon gocha kana mul'isu ji'a tokko dura miidiyaa hawaasaa irratti qoodamuu hordofee namoota yakka kanaan shakkaman himatamtoota tokkoffaa Galgaloo Waariyoo abbaa warraa ishee, himatamaa lammaffaan Jaarsoo Boruu, sadaffaan Galgaloo Jaatanii fi afraffaan Dhibaa Gollichaa jedhamuun to'annoo jala oolaniiru. Himata irratti dhiyaateen miidhamtuu waldhabbii isheef himatamaa tokkoffaa abbaa warraa ishee gidduu jiruun himatamtoonni lammaffaa fi sadaffaan jaarsummaa taa'uun miidhamuun akka mukatti hidhamtee abbaa warraatiin reebamtu taasisuun miidhaa qaamaa cimaan akka irra gahu ibsameera. Himatamaa afraffaan ammoo hoogganaa waajjira nageenyaa fi milishaa gandaa Qaqalloo yoo ta'u, miidhamtuun osoo reebamin dura gargaarsa yeroo gaafattu gargaaruu diduu fi erga reebamtee booda milishaa ajajuun ishee hiiksisuu isaatiin ni yaadatama. Manni murtii aanaa Waacilee dhaddacha sadaasa 19/2017 ooleen himatamtoota tokkoffaa fi lammaffaa irratti adabbii hidhaa cimaa waggaa 6 fi ji'a 4, himatamaa sadaffaa irratti ammoo adabbii cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 murteesseera. Akkasumas himatamaan afraffaan adabbii hidhaa cimaa waggaa 4 fi qarshii 5,500 irratti murtaa'u odeeffannoon koominikeeshinii aanaa Waacilee irraa argame ni mul'isa. Murteen mindaa xiqqaa irratti raawwatamu harkifachuun na yaaddesseera jedhan waldaan hojjettoota Itoophiyaa. Mootummaan karoora mindaa xiqqaa murteessuuf qabu harkifachuu mala jechuun na yaaddesseera jechuun koonfedereeshinii waldaa hojjettoota Itoophiyaa beeksiseera. Mootummaan qorannoo mindaa xiqqaa murteessuuf gaggeeffame xumurus rakkoo natti fida jedhee waanan sodaadheef harkifadhe jechuun sirrii miti jechuun pirezidaantiin koonfedereeshinii kanaa obbo Kaasahuun Foloo himaniiru. Pirezidaantichi ministeerri hojii fi ogummaa federaalaa dhimmi ilaallatu kanaaf deebii akka nuuf kennuuf gaafanneerra jedhan. Obbo Kaasahuun itti dabaluudhaan komishiinicha osoo hin dabalatin qoratameera yoo ta'e qorannicha akka nuuf kennu xalayaadhaan gaafanneerra jedhan. Gama biraatiin koonfedereeshiniin gamtaa hojjettoota Itoophiyaa sababa baasii jireenyaatiin gibira hojjetaa hir'isuu fi boordii mindaa xiqqeessa murteessuu akka danda'u gaafachaa jirra jedhan. Dhiibbaan haalli jireenyaa hojjettoota Itoophiyaa namoota mindaan argatan irratti hammaataa dhufeera. Baasiin jireenyaa galii hojjetaa waliin wal madaaluu dhabuun lammiileen haala rakkisaa keessa jiraachuuf dirqamaniiru jedhan koonfedereeshiniin kun. Koonfedereeshinichi marii ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad waliin taasifneen ka'umsa mindaa xiqqaa murteessuu fi gibira hir'isuuf gaafii dhiyeessuun ni yaadatama. Dhumarrattis gaafii irra deddeebiin xalayaan gaafatanis deebii sirrii akka hin arganne himaniiru. Dr. Geediyoon Ximaatiyos ministeera alaa Faransaayii fi Awurooppaa waliin mari'atan. Ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon Ximaatiyos ministeera dhimma alaa Faransaayii fi Awurooppaa Jiyaannaa'ol Baaroot waliin mari'ataniiru. Marii geggeeffame ilaalchisee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaaddar Nabiyaat Geetaachoon ibsa kennaniiru. Dameewwan Itoophiyaa fi Faransaay hariiroo waloo caalmatti cimsuu qaban irratti mari'atamuun dubbatameera. Hojiilee misooma investimentii aadaa, turizimii, nageenya anniisaa fi misooma birootti tumsaa qaban caalmatti cimsuuf mari'achuun himaniiru. Waggoottan darban keessa hariiroo biyyoota lamaanii cimaa dhufuunis eeraniiru. Baankiin Misooma Afrikaa deeggarsa Itoophiyaaf taasisu cimsee kan itti fufu ta'uu dubbate. Baankiin Misooma Afrikaa hojiilee misoomaa Itoophiyaan raawwachaa jirtuuf deeggarsa taasisuu cimsee kan itti fufu ta'uu himeera. Guyyaa hundeeffama waggaa 60ffaa Baankii Misooma Afrikaa Finfinneetti kabajamaa jira. Hooggantoonni ol'aanoon baankichaa fi hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa sirnicha irratti argamaniiru. Itti aanaan daayireektara ol'aanaa naannawaa baha Afrikaa fi Itoophiyaatti hojii gaggeessaa biiroo baankichaa Dr. Leandiree Baasool baankichi hojiilee misooma Afrikaa mirkaneessanii fi ardicha hiyyummaa keessaa baasan hedduu hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Hojiilee misoomaa anniisaa, bu'uuraalee misoomaa, geejjiba, qonna, bishaan dhugaatii qulqulluu fi pirojektoota biroof tumsa taasisaa jiraachuu dubbataniiru. Baankiin Misooma Afrikaa Itoophiyaatti pirojektoota adda addaa tumsa jiraachuu ministeerri deetaan ministeera maallaqaa Samaariitaa Sawaasawu ibsaniiru. Baankichi tumsa taasisu cimsee akka itti fufus gaafataniiru. Mariin tarsiimaa koomishinii gamtaa Afrikaa fi Faransaay Finfinneetti geggeeffamaa jira. Mariin tarsiimaa koomishinii gamtaa Afrikaa fi Faransaay teessoo gamtaa Afrikaa kan taate magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jira. Marii kanarratti dura taa'an koomishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahamatii fi ministeera dhimma alaa Awurooppaa fi Faransaay Jiyaannaa'ol Baaroot akkasumas hooggantoonni ol'aanoon biroo argamaniiru. Damee adda addaa irratti hammattoo tumsaa fi qindoomina gamlamee gamtaa Afrikaa fi Faransaay qaban
irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Gama lamaaninuu dippiloomaasii qaamota hedduu hirmaachise irratti walitti dhufeenya qaban irratti cimsuun ni mari'atama jedhameera. Mariin kun walitti dhufeenya gamlamee cimsuuf kan yaadame ta'uunis eerameera. Dura taa'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faqii Mahamatii fi Ministeerri dhimma alaa Awurooppaa fi Faransaay Jaan No'el Baaroot marii kana ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniiru. Oduu biraatiin Jubbaalaandi loltoonni Somaaliyaa guyyaa 15 keessatti akka bahan akeekkachiifte. Pirezidaantiin Jubbaalaand Ahmad Maadobeen loltoonni Somaaliyaa guyyaa 15 keessatti Jubbaalaandi gadhiisanii hin ba'an taanaan tarkaanfii cimaa akka fudhattu ibsite. Ahmad Maadobeen haasaa masjiida Kismaayootti argamuun taasisaniin loltoonni Somaaliyaa iddoo qarqara Keeniyaatti argamu Raas Kaamboonii jedhamu keessa buufataa jiraachuu eeruun guyyaa 15 keessatti gadhiisanii akka bahan akeekkachiisaniiru. Guyyaa 15 keessatti hin bahan yoo ta'e gatii isaanii ni kaffalu jechuun dhaadataniiru. Bulchiinsi Somaaliyaa Jubbaalaandii fi mootummaa federaalaa gidduutti waldhabdeen cimaan itti fufeera. Jubbaalaandi hariiroo mootummaa federaalaa waliin qabdu addaan kutuun ibsameera. Raas Kaambooniin iddoo daangaa Keeniyaatti argamtuu fi haleellaa Alshabaabitti geggeeffamuuf mijattuudha jedhameera. Haleellaa mootummaa Siiriyaa mana ciisichaa Yuunivarsiitii Aleeppoo irratti raawwateen barattoonni 4 ajjeefamuun himame. Aleeppoo fi naannawa isheetti humnoota Siiriyaa fi garee mormitootaa gidduutti lolli hammaachaa dhufeera. Jimaata darbee haleellaa misaa'ilaa humnoonni mootummaa Siiriyaa mana ciisichaa barattoota Yuunivarsiitii Aleeppoo waliin hidhata qabu irratti raawwatameen barattoonni 4 du'uu fi 2 madaa'uu gabaafameera. Maddeen biyya keessaa akka gabaasanitti haleellaan kun humnoota sirnichaa fi gareewwan mormitootaa gidduutti magaalaa guddittii Siiriyaa keessaa tokko kan taate magaalaa Aleeppoo keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jiruun doormii irratti xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Kibxata darbee baadiyyaa dhiha Aleeppoo keessatti humnoota mormitootaa fi loltoota sirnichaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamee ture. Lolli kun erga jalqabee guyyoota 3 keessatti gareewwan mormitootaa bulchiinsa Aleeppoo fi Idlib keessatti bakkeewwan 70 qabachuu isaanii himaniiru. Humnoonni mormitootaa hanga kamisa galgalaatti gandootaa fi qabxiilee 56 qabachuu isaanii gabaasaniiru. Walitti bu'iinsa naannoo magaalaa Saaraaqib Idlib keessatti kamisaa fi jimaata uumameen bakkeewwan dabalataa 12 akka qabaman taasiseera. Jimaata keessa humnoonni mormitoota gandootaa fi qabxiiwwan 14 to'achuu isaanii gabaasanii baadiyyaa Aleeppoo fi Idlib keessatti bal'ina waliigala iskweer kiiloomeetira 550 kan ta'u babal'ifachuu himaniiru. Haleellaan xiyyaaraa Raashaa kaaba Aleeppoo Maariyaa keessatti bakka mormitoonni qabatan irratti xiyyeeffate garuu hanga ammaatti lubbuun namaa darbe hin jiru. Walitti bu'iinsa tibbana mudateen humnoota sirnichaa irratti kasaaraa guddaa kan fide yoo ta'u loltoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo qabsaa'ota mormitootaatiin booji'amaniiru. Siiriyaan jalqaba bara 2011 irraa eegalee waraana hamaa keessa kan turte yoo ta'u mootummaan Bashiir al-Asaad mormii dimokiraasii deeggaru hammeenya irratti tarkaanfii fudhateera. Ministeerri muummee Kaanaadaa Jastiin Tiruudoo doorsisa taarifa cimaa hordofuun Tiraamp daawwatan. Muummichi ministeera Kaanaadaa Jastiin Tiruudoo kan dhufan yeroo Tiraamp Kaanaadaa fi Meeksikoo irratti taarifa cimaa akka ka'an doorsisaa jiranittidha. Muummichi ministeera Kaanaadaa Jastiin Tiruudoo Tiraamp oomishaalee Kaanaadaa irraa taarifa bal'aa akka ka'an erga doorsisanii booda Tiraamp waliin kilabii isaanii Mar-a-Laagoo keessatti wal arguuf gara Filooriidaatti balali'aniiru. Tiruudoon akka jedhanitti Tiraamp kan filataman baasii gurgurtaa nyaataa gadi buusuuf waadaa galaniiru. Amma garuu boqqolloo Piriinsi Edwaard odola irraa argamu dabalatee baasii oomishaalee hunda irratti 25% dabalachuu himaniiru jedhan. Doonaald Tiraamp yeroo ibsa akkasii kennu raawwachuuf karoorfachuu isaa dura hubachuu qabaa jedhaniiru. Jalqaba torbee kanaa Tiraamp taarifa guyyaa jalqabaa pirezidaantummaa isaaniitti ol ba'an Ameerikaa irratti akka fe'an himaniiru. Tiraamp kana dura Kaanaadaa fi Meeksikoon godaansa seeraan alaa gara US ittisuuf akkasumas qoricha seeraan alaa keessattuu fentaaneel jedhamu hir'isuuf caalatti akka hojjetan gaafataniiru. Itti aanaan muummicha ministeeraa Kaanaadaa Kiristiinaa Firiilaandii fi ministeerri nageenyaa hawaasa Kaanaadaa Doominik ibsa waloon kennaniin hariiroon keenya har'a madaalawaa fi kan wal fayyaduudha jedhaniiru. Oduu xumuraatiin Faransaay yeroo Senegaal koloneeffatte duguggaa sanyii raawwachuun amante. Duguggaan kun yeroo waraana addunyaa lammaffaa booda Senegaalota loltoota Faransaay gargaaruuf deeman irratti kan raawwatedha jedhan. Duguggaan kun kan raawwatame loltoonni kun maaliif kaffaltiin isaanii loltoota Faransaay waliin wal hin ginne kan jedhu gaaffii wayita gaafanittidha. Faransaay yeroo Senegaal koloneeffattetti duguggaa sanyii raawwachuu ishee yeroo jalqabaatiif amanteerti. Pirezidaantiin Senegaal Baasiyoo Diyoomaayee Faransaay waggoota 80 dura loltoonni ishee loltoota Afrikaa dhihaa darzanaan yookaan dhibbaan lakkaa'aman Senegaal keessatti ajjeesuu isaanii amante jechuun beeksisaniiru. Yeroo ammaa kana loltoonni ajjeechaa sana keessatti hirmaatan miseensota kutaa Tiriiliyaand Senegaalis kan jalqaba waraana addunyaa lammaffaa irratti Faransaay koloneeffatte gargaaramuuf bobba'an jechuun himaniiru. Loltoonni kun bara 1941 gara Senegaal deebi'aa osoo jiranii mindaa isaanii mormuun gara jabummaan ajjeefamaniiru. Loltoonni sunniin bara 1944 bilisa baafamanii gara
gara Senegaal geeffamanii kaampii waraanaa Taayireel jedhamu keessatti walitti qabamanii kaa'amaniiru. Senegaal waggaa 80ffaa ajjeechaa Tiriiliyaar Senegaalis wiixata muddee tokko yaadachuuf qophaa'aa akka jirtu himama. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa rakkoo sagaleetiif nuuf golchaa jecha oduun ammaaf qabanne kanuma.